Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota miliyoon beestii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa koo dagadanii rabbiif haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa guutuu akka qabdanii abdii amantii guddaa isinirraa qaba. Akkasumas warroonni miliyooniidhaaf maatiin taane oluma seenaadhaan maatii ta'aa fi isiniin jechuun barbaada. Akkuma beekamu miliyooniin biyya keessa taa'eetti kan inni hojjechaa jiru. Kanaaf jennaan ammasitti jajjabeessaan isiniin jedha harmeessaa galuuf jetti. Jajjabeessaanii isiniin jechuun barbaada uummata qashti. Guyyaarraa maal qabattee dhufte naan jechuun keessan hin oolu. Guyyaarraa wanti qabadhee dhufe akkuma tambala irratti argitanii yookaanis immoo akkuma kunuunna biratti argitan kana fayyoo jaalalaatii fi haadha hibbootii fi jira abbaa kakuu fi haadha kakuu fudhadhee dhufee dhiifama. Maqaanizi waame namni ilmoo qabu yookaan immoo daa'ima qabu akka biyya keenyaatti maqaan waamamu abbaa baluu jedhama. Yoommoo ilma hin qabu ta'e nama guddaa xiqqoo nama furdina kana qabu yoo ta'e immoo yoo hojjetaa mootummaati ta'e isin jedhanii ni waamu. Namni guddaan keessattuu kabaja qaba jechuudha. Akkasuma jiraanillee kabaja qaba, haati kakuullee kabaja qabdi jechuudha. Kanaaf jennaan asirratti maqaa isaanii waame dhiifama. Miidiyaa kana tamala nu balleessee safuullee nurkaa gatee aadaallee nurkaa gatee beekumsa duraan qabnullee nurkaa gatee teekinooloojii kana jedhaniitu walii gannuudhaan nurkaa babbade wanta hundumti asumarraan dhiifama isiniin jechuun barbaada. Har'a silaas fayyoo bira maaliif ga'a miti ijoollee makeenyaatti naasaa jedheeti yoo baay'ate namni 23 kun naa arganii xiqqoo barumsarraa fudhatu jedheetanii kan hin qabadde dhufe. Akkasumas faayyoonii akka kaleessa dheengaddaa akkuma keenya biyya ormaa yookaanis immoo biyya arabaa keessa turte jechuudha. Biyya arabaa keessa hojjechaa turte saniin booddee galte jechuudha. Gara biyya seetiitti galte kunoo jaarsa argattee haadha mucaa taate haadha intalaa taate iyyuu intala guddifattee jirti jechuudha. Maashaallah tabarakallah rabbiseedhaaf haa guddisuun jedhaani. Kanaaf jennaan ani jammara yeroo yuutuubii banadhee akka fayyoon ta'a jedheetiin isheerraa baradheetanii yuutuubii kan banadhee jechuudha. Ishee hordofeetanii yeroo hundaa isheen hordofaa ammas ammaayyuu isheen hordofa jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo isheen viidiyoo gadhiifatu yeroo hundaa koomentii barreessuu fi baadhiyyuu beeksisarrallee jalaa hin dabarsu itti banee fiitanii deema jechuudha. Nama kamiin iyyuu Itoophiyaa keessa warra jiranii warroota akkas xiqqoo biyya arabaatii galan kana ofin akka banne ofin janye kana itti banee fi biraa deema jechuudhaani kasaan fayyaduuf jedhee koomentiin hin barreessu malee itti banee fi biraa deema. Wallahi beeksisarrallee jalaa hin dabarsu. Yeroon deebi'ee dhufu numa taphata. Maaliif silkiin numa taphata maallaa godha. Hojii kun deemee hojjedhaa silkiin hin taphataa fi hin hojjetaa jechuudha. Isaanillee maallaqa lakkaa'e ittiin biyya keessa ta'an ijoollee isaanii maatii isaanii ittiin bashannansiisu jechuudha. Kanaaf jennaan gidduu kana wanti irraa dubbachuu dhufe haasaan isinitti dheeressee jiraadhaa fi fayyoonii wal lolanii turan jechuudha. Akkuma argitanii namoonni baay'een argitanii jirtu wal lolanii aateebboo deemtee walitti araarsite jechuudha. Keessaa shaqee haqee aateebboo gaafadhe jennaan natti mudiddee jechuudha. Firaankii damoo dhuguma wal lolammoo yoo dhuguma wal lolanii miidiyaa irratti akka achas hin finne qobumatti keessaa na fixatan malee abbaa manaa Faatimaa naayyuu duruu wal lolaa jedhee aateebboo gaafadhe jennaan dhugaadha garuu walitti araaramanii jiru naan jette. Kanaaf jennaan isheedhaan iyyuu koomentii namaan hordoftu malee fayyoonii bagas reebee abbaan manaa duruu nama reebaa maa baatee miidiyaa irratti dubbattee jedhanii koomentii barreesseefi ture. Egaa namni itti baay'ata hin qalbeeffattu nama koomentii barreessine hin qalbeeffattu. Nama baay'ee waan hordofuuf iyyuu kan iyyuu qabatte kan eenyu dhiisti. Achi jalatti koomenticha jalatti namoota baay'ee qeeqaa namoota baay'eetu arraabsa jechuudha. Isaan amma isaan wal loluu dhiisanii ammatu isaan piraankiidha. Isiniin jedhanii dhufanii amma maal jettu uummata koomentiidha. Mee maal jettu? Piraankiidha. Amma keessan baruufitu nuti wal lolle malee wal hin lolle. Ammatu dhuftee fayyoon isiniin jette. Mee akkam taatu warroonni lolaa turtan isa kanarra sin gortu isa sanarra sin gortu abbaa manaa fi haati manaa wal lollaan jechuudha. Irraan gorina akkaataatti walitti fiddanii walitti araarsitan mala
akkamitti fidee jara kana wal argisiisuu qaba akkamitti fidee walitti taraarsuu qaba jettaniitu mala dhooftu malee achi buutanii abbuutanii abaluu kana gandummaa fa'aa warra kaasee jira koomentii jalatti gandummaa warra kaasee jira ayidoon kun hin barbaachisu jechuudha gandummaadhaan ka'uu maal jechuun abbaan manaa gaafa aaruu dhiirri gaafa aaruu waan jedhu sin beeku waan dubbatu sin beeku jechuudha namadha ana jaarsi kiyya milikitan ofirraa qaba jechuudha bakka jaarsi kiyya na dha'e jechuudha hin dagadhu yoo ta'ellee sumaanii yaadadha beektu wantatti nama hin dagachiistu kanaaf jennaan abbaan manaa duruu haadha manaa isaa reebee kabajata otuu abbaan manaa haadha manaa reebu ta'e iyyuu gadhiisii taanee kabajallee qabnu namaafillee kabajan laannu ulfinallee laannu akka tokko godhannaa jechuudha kanaaf jennaan jiraanii yookaan abbaan kakuu baga reebbate jaartii isaati baga reebee isiniin galchu baga reebee isiniin jechuun barbaada uummanni koomentii hedduu tokko nama saalfachiiftu dhugaa rabbii jiraanni yookaan abbaan kakuu baay'ee taaree lolee fayyoon nama cimtuudha yookaan immoo nama bakka nama barattu cimtuudha fayyooni qalbii imtiseeyyuu beekumsiseeyyuu nama abbaa manaa jiru wal lolu miti abbaan kakuu xiqqoo ina haara amma gaafa viidiyoo hojjeta mooliin kun mokkona ta'edhe haara abbaan kakuu garuu kan tasgabbeessu eenyuudha haadha kakuuti dhugaan isiniin jedha seetti tasgabbeessa beekumsa qabdi bar beekumsa ilaama jettee naan hin jedhinaa malee dhugaa beekumsa isheen abbaa kakuurraa waa hundumaa caate beektuudha fayyoon jechuudha beektu barumsa illee guddoodha bar kutaa 12 fixxeetu biyya rabaa dhufte bar bagayyuu dhufte argootii kutaan 12 meeqa barate eebbifame taa'utti jira baga dhufte waa hunda baratte isheen sammuun illee nama deemtuudha nama cimtuudha sammuudhaan illee abbaa kakuu hin caalti jechuudha fayyoon beekumsaan illee hin caalti namni bifa furdateef miti yookaan immoo umuriidhaan nama hangafee miti kan beekumsa qabu jechuudha beekumsa nama xiqqaa keessallee ka'a nama umurii isaa gabaabaa keessallee hin ka'a jechuudha rabbii kanaaf jennaan fayyoon mee waan isheen jettee boosu viidiyoo see murmuree fidee jira xiqqoo eeganii maal jedhanii haadha eebboo wajjin haati eebboo koo gidduu lixxe wakabdi kaabboo keessa lixxe haati eebboo tunu yaasa fudhatiin sodaatte baroonni dhaabbatee amma moo viidiyoo biraa sin dhageessisaa sammaa koo akkamiin godhee laatan sammaadhaa hin dhaggeeffadhaayyuu gatee na fakkaata nan argadhe sammaa kootti keewwadhe sin dhageessisaa jechuudha maal jechuudha ta'ee danda'a hooyi fayyoon barcimtuudha fayyoon beektuu keenya barsiiftuu keenya hangafa keenyadha dhugaa waa hunda nu barsiiftee jiraa komaatti buute fayyootti rukutin maaloo sirkatti duuti barqalloodha duutuudha bar jira fayyoon duutuudha saniyyuu immoo qiftee munkaan hooyi fayyoo qiftee ofii ama dubbinatti kaasee bar abbaan kakuu bakka kaameeraa guyyaa biraa isin qabadhee dhufa kolfamu cuqetti malee maanni dhugaa rabbii ana qofan naqqaamoo hundumatu naqqaa laata irratti ni kaameeratti ilaalu raanfatee kaameeratti jallatee ilaala yaa abbaa kakuu hojii keenya addu asitti immoo gara kaameeraa illee ilaallee aariin fuula isaarraa mul'atusi biraankii waan ta'u natti fakkaata yeroon ilaalu maaliif baqa yerootti biraankii hojjetu fuulli isaa xiqqoo ifaadha xiqqoo hin kolfa isa kana kolfallee hin qabu amma sirratti gaatas gabboofte dubbii manaati ijoollee keenya nama dhiba dubbii manaa takkan diidda takkan ijaarta takkan loltaa takkan boossaa takkan gammadda haaluma jireenya bultii keessaati kanuma haaluma jireenya bultiiti namni inni yeessis inni sooressis inni qabus inni qabnes akkumatti wal lolaa jiraata abbaa manaa fi mana gaafa amma yeroo tokko bashannananii bakkee keessa deemanii maal jedhanii wanta abbaa manaa fi mana waliin lolle isinitti fakkaata miti inuma wal lolu kanaaf jennaan ammallee viidiyoo isheenii carqicha rabaafteetti deebisti carqii tiraasiidha rabaafteetti deebisti bunatutti nam'ee jedhanii carqii isaarratti wal lolanii haa ta'uyyuu malee bunnitti nammuyyuu malee carqichi dhugumaan hin dabbaraamu garuu hin fokkisaan dhugaa carqiin suni hin fokkisaa dhugaa hin bareedu dhugaa walitti immoo wayyaa keessa gaggaluu fi didee achi gadi laxxadhee shallaxxadhee gaggaluu fi didee hin bareedu
carqiin irra keessa bobba'e otuu laaxxadeetti gadi maxxane bare aartee jirti bara sitti obsa fixattelle reebamtesi kabalamtesi itti deebisee naan giddiidhaa mitiire hin deebista bara